Hakim dheebuudhaan walee gujjiranii jechuu tarii dhageessanii baay'ee akkatti nabbarreessu. Allahu Akbar. Ustaz Abdul Hakim. Eega. Waa hundaafuu yaa Jamiilaa teenya dhaloonni kun haadha jabduu fedha haadha haqa ilmaanii beeytee naamusaan guddiftu tan yeroo intalti isii heeruma geesse fuularraa dubbiftu haadha akka Sumayyaan Ammaar guddiftetti ilma isii guddiftu dubartiin jabduun bargarii fi piizaa qofa nyaachiftee bar daa'iman furdiftu haadha jabduu fi goota takka Aasiyaa takka Faaximatu Zaaraa dubartii dhaloota kana jiraachiftu ofiif taatee daara dhaloonni kun abbaa jabaa fedha abbaa haqa ilmaanii beekee naamusaan guddisu kan yeroo ilmi isaa fuudha fedhe fuularraa dubbisu abbaa maatii isaatiif gaachana ta'ee roorroo irraa eegu osoo abbaan jabaan jiru hiyyummaadhaan maatiin isaan deegu abbaa carraaqatee dafqee rizqii halaal fidu abbaa ilmaan isaa barsiisaa jaahilummaa didu jaarraa keenya kana haadhaa fi abbaa akkanaatu biyya barbaachisa tana ta'uu baannaan fuuldurii dhalootaa hedduu yaachisa yaa nama heerumte haadha jabduudha moo darreedha dubartoonni keenya warra rabbii rahmata godheef malee irra caalaan burreedha yaa Jamiila dubartii keessaa tamii yaa Ustaaz Abdul Hakim ati hoo mee dhiira keessaa kami Jamiilaan haadha jabduudha dubartii sirriiti nuti sirri beeyna Ustaaz Abdul Hakimiis abbaa jabaadha shariyaa beeka waan hedduu irraa eeyna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. dhalootuma ammaa kanaatu wal fuudhuu dhiisee waluma janajjana bilbilee silkiidha yeroo ammaa Ustaaz Abdul Hakim gaa'ilaa harkachuun wallaahi milkiidha Ustaaz kaa shari'aa beeka dubartoonni keenya meeqaan rakkachuu jira dhiira gaarii dhabanii dhiira akka Ustaaz Abdul Hakim kana dhaban malee heerumuudhaaf hundi niyyaa ni qabanii obboleessi keenya Ustaaz Abdul Hakim Jamiilaa kun galfate irra deemti sunnaa rasuulaa guutee Jamiilaan tun dubartii cimtuudha yaa Ustaaz Abdul Hakim baga isii fuute eegaa Ustaaz Abdul Hakim keenyaas qaaliidha nama shari'aa beeku nama akkanaa gaa'ilaaf harkannaa milkirraa yoo fi shukkuuminaa ceeku abbaa manaa ilma sirraa dhalchee shari'aa barsiisu yeroo aadaan baatii itti dhuftes akka itti salaatan kan jaartii garsiisu dhiira akkanaatu nama hunda caala ta'u abbaa manaa nama shari'aa hordofu gaa'ilaa harkachuun milkiidha jiran amana jireenyi itti dhiphatee yoo dhabanis irbaata dubartiin amaanaa ta'uu beeka bar naamusaan wajjumaan jiraata dubartoonni keenya warri ganaa heerumtan nama amantii qabu filadhaa barbaannaan bultii dhugaa akka Jamiilaa kanatti abshaala ta'uu dhiisaati isin ta'a mugaa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akka mugne gamaan. Inte. Adi cuqaasu qabdi. Maalif mugdimoo? Ustaaz Abu Mu'aaz garee shaadaa akka jedha keessanii miti dalaga. Haadha ofii barattee ilmaan ofii barsiiftu haadha hijaaba uffattee intala garsiiftu takka Faaximatu Zaaraa takka Khadijaa dubartii beekumsaan dhaloota bilcheessitu akka istoobii midijjaa dubartii quraana haffazdu shaa'ii fi buna ormaa dhaabaa warra quraana irraa baratee barsiisu faayidaa hijaabaa dubartoota keenya warra kaajoo cimaa qabu dubartoota ummanni ittiin boonee mataasaa ol qabu dubartoota akka Sumayyaa haadha Ammaaritti harkaa qaban kaayyoo Jamiilaan isaan keessaa hin sehin alaayyoo Jamiilaan Sumayyaa haadha Ammaariin dorgomti tanaaf guuceeti akka Aishatti hadiisa barattee barsiisuu dhafeeti dubartoota akkanaa barbaaduu qabdan boo ganda keessa labdanii Jamiilaaf hamilee kannaa maali jiran hinaaffaa qabdanii. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beekaatumaan je'e malee muslimni walittiin hinaafu gammachuu obboleessaa dhaqee qooddata malee walirraa waan hafu gammachuu tanaaf dhufe namuu itti yaadee barattoota markaza tarbiyaa diinal islaam qofaa miti namayyuu gammade Dr. Fooziin tokko gammachuu tana ammuma dhagee markaza tarbiyatul islaam irraa namni tokko gara biyyaa deemu jira jennaan ganda kanaan bahe Dr. Foozii yeroo dhagoosa lilmee diru jira ture dhukkubsataan siree gubbaa ciisee
Egaa Dr. Fooziin dhageenyaan Jamiilaa gara biyyaa deemaa dhageenyaan fiigaa dhufe lilmee huddurra dhiisee gammachuu markata tarbiyaa diin Islaam TV hundaan dubbate ijoolleen osoo TV dhaggeeffattu kushiinaa Arabaa keessaa dixxiin dhibbaa gubate maadaamiin dallantee ijoollee loluu kaate maadaamummaan sanuu yeroo dhageessu Jamiilaa gara biyyaa deemaa dhageessu bishaanuma taate abbaa manaatiif himte hirriibarraa kaaftee guyyumaan abbaa manaa sarpiraayiz goote boo huccuu irraa baaftee sana bira kuti akka fedhe haa ta'u jarri waliif halaali. Egaa Jamiilaa teenya quraana takkanaati. ويزر انجروا دوينا كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة Thank you. Yang baik yang I love you. Nama baru tu macam Fati Naima. Nama baru tu macam berarti jam sani macam suka Fati udah dikensal. Tak kerja jalan jatari, jual dan jatari, buntu dan jekina ergat yoga tamade usani wajina tikaran jatari nalnya. Alhamdulillah, aku nogenya harga began gantung tampil kampungnya juga projek jadi. Hujan apa sih? Hujan lagi di kami hujan ada nopang kayaknya. Isai betul ke semua di kayaknya. Pertama datang mereka di nana zana mata jane ke gambar ada zana mata jane ke gambar ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahbabi billahi salam tadi bisu bil kira wallahi tanabu dia bisa hundur dirai. Jadi nanti tak walau tidak jakaba operasi kerja seperti itu ya walau tidak yang guru secara keseluruhan ini namanya bateri lau. Karena dari kopi bagaimana? Hedu nasi nani shagala. Tikola dia opera kami ni nak kuda. Kopi itu pun macam ini. Walau tu
Sifaan suufitte yaadeen faaruu goosiif dhabee. Goota hundi nyaata kanumaa